وعليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو كبجمتو طعشاتو نجا كيسري فيا كيسري الحمد لله نجا قال النسان بديني أكم جرتو عاشا سمان ججبي صابولي ينتيا يوتيوب نكون حاروا عاشا مجايو جرمتو ويفين بني اسيتي مجايد لنجرو تقفى فيديو كاتا تدلي دور رابرتي هنجرتو سنما فين أنا فيك يا سينا في جرا فيديو دلقيتني نرات في عافي جرا سبسكرايبي godhaafi laayikii godhaafi sheer godhaafi obboleeyyantii jajjabeessa yuutuubii keessan jalatti yoo isin komentii isinii barreessiteen jechuudha liinkii isii fannisaa fi akka namni isin jala jiru argeetiniin liinkii saniin argeetiin dhaqee sabskraayibii godhaafi isin hundi keessan obboleeyyantii yoo ani sheer isiniif godhe jechuu yuutuubii kana mucayyoon toyni akkuma nama kamiyyuu biyya arabaa jirti haala mijataa keessa hin jirtu bakkee eddoon isin dalaydullee Eddoo waa dalaganitti bayyanatanii miti wallahi biyya Jordaan jedhamtu keessa jirti. Kanaafiyyuu nuhin biyya Arabaa gurguddarra jirru yoo beeka akka wanti dalagane akka wanti hin jenne xabii lafatti hin argamne jechuudha. Kanaafuu isiin immoo daran sanii gadi bu'aa du'a keessa jirti jechuudha wallahi biyya dalaganii itti waa fooyyessanii miti. زحمة بايتاني اللي دلغن كمالتي حماتي يرو تيتي دلاي ديوكي نموتو فما أداري كانتي عدو تتفارا بوليانتيا إفراتي قريجة رجل عبي ديتشي أنا يرو دلغتو أبدي سنجر أنا فيديو أدى عبد العابين فإرقي في جرا غيرو حالتي بجاين جرو إنو ملالتي غيرو غلافي هنجرو جتورا وانا كسيتي ججبيسا برد عبدا سنوني كيسانو غري يوتيوبر وترتين قالك كيسا فيديو كنا كومنتي اسني برستي غري كيسا اللي قلتي جرتي كاليسا غري كيسا قلچاني جراني قلچا جريني جراني قلچتي جرتي نبياني ورين غري كيني كيسا جرتان اسنوني كيسانو كومنتي اسني برستون جلتي وانتي قد عافي لينكي اسي فنسا في obboleeyyantii gargaaraa isinin jedha waan namni kamu argate waan namni kamu hawwe inuma hawwiti argatullee inuma barbaadde garuu haala mijataa keessa jirtu wanti tokko yoo nama mijaa'e dalagatanii yoo nama mijaa'e bakka yaadan gayanii jechuudha mijaatee fi injiru yuutuubii kiyya yeroon banu rahuma orotu kan jedhu san jechuudha والله قافان سبسكرايبي تكتين قبل توقف سيتونا قول إجتشورا سبسكرايبي نقول إذا دير قطعة رئيس الرات إجتشورا كان فيو يسلين أرجيرو سنتي إن من بربادي وأنا كسيتي أجمعنا نبني في يسلين بنو فيالتي جارو كيسي ميجا تعمتي كيسي بنتي حالة أريتي كيسة بنتي وان تيبي أنا مصيبة نافذ جدّين الرأنا تبني أخبرت جدّود إيميلين إسي نبي رجرا إيميلك أفيتنا الرحيم فلان يرون الرافوت أبد جدّود بيزي دقيقة تكتير على فهنجا ونانجتة هجين أبدا تنقول سيرا مال جرارتي كنا فيو أنا موت أقوم إسي تأتنين فيديو يرو تكو الرافين دلقافي إيميل إسي لمو تسجبي أن يوفدتي أكفدتون قد fudhachuun dandeen email ma yeroo dhaburraa jechuudha argitanii kanaafiyyuu isin obboleeyyantii jajjabeessanii yeroo isinitti haasoftu keessan waan isin gaafatte ifa godhaa fi waan an hin beeknellee hoo jiraate ta'e ifa godhaa fi an StreamYard irra seenuu niin barbaadeyyuu StreamYard kiyyallee na seensisuu didee ka isiitirrallee na seensisuu didee maal akka ta'e naaf hin galle كان فكاتا obboleeyyantii StreamYard malee yuutuubiin xiqqaan hin guddatu tokkoffaa sa'aatii barbaada lammaffaa view barbaada waan ta'eef yuutuubiin xiqqaane kanaafuu laayivii akkatti seenuun hin dhabe anna didaa jira maal akka ta'e hin beeku wallaahi ijoollee hedduu gaggaafataa jira ani guddicha irratti yeroon seenuu oduu namni tokko natti hin himne yuutuubii majala deemee dhaggeeffadhee Abdulaappin jala deemee dhaggeeffadhee seenee amma immoo xariiqa dur ittiin seene san yeroo yaalu na didaara ganaanii bifa haarawaan deemee dhaggeeffatu heda amma ayyuu jechuudha sababa jara lamaan kana yuutuubii xixiqqaa lama harkaa qabu kanaaf jechuudha kanaafuu isinillee asumaan jabeessa obboleettii teennaa isinin jedha kanuma isinitti dhaamma harka awwalaa gubbarratti isa itti aansu mootu waa'ee daa'imman lamaan takka
haati buddeena isitti aan mootuma dubbataaru viidichi adda dhaabbate waa'ee daa'imman lamaan takkaati ka irraa dubbachuun dhufee inni illee maalii hoo kan jettan ta'e obboleeyyan tiyya daa'imman lamaan du'an suni ruuhii isaanii rabbiin itti biyyaa salphisu jennaani daa'imman caqlaa waa hin beeyne haadha buddeenatu ajjeese wantummaan haadha buddeena jedhee ilmi namaa onlaayinii kana torbee kana silaa je'aaf deemayyuu masaanuu jedhee ilmi namaa lallabsiisu kana fa'aatu jira. Masaanuun maal yaaddisinitti fakkaate? Ka ar'aa kan utoo hin ta'in ka boruu yaaddi beeytani? Ka boruu maal akka ta'e beeytani? Ka boruu ilmaan tiyyahoo eessa qubatteedha. Wanta qooda ilmi kun argatu ilmi kiyya argatuu qaba. Ilmi kun hoo kararraa zor jedhu qabaadha. Kanaafiyyuu harka maal akka ajjeeseef daa'imman lamaan san isinillee miidiyaatti ana wajjinuu argitanii jirtan waan ta'eef. Warri dhalee akka dhaletti beekaa warri hin dhalle immoo waan irraa beekullee hin qabu garuu ilmoon hagam akka nama quyxu waan irraa beeku hin qabu isiniin jedha. Akka nama tokkootitti garuu daa'imman tana yoo achi ilaalan tawaa hin beekne ganaa daa'imman bishaan kan maal balleessan badii maalii qabanii qalaman badiin isaan qaban maali daa'imman tana sa'a ammaa kana keessatti badii takkaayyuu hin qaban. Haati buddeenaa jechuun diina isa dhumaati jechuudha. Haadha ilmaanii ari'aniit ilmaan ofiitirraa addesii fageessaniit haadha buddeenaa fidaniit irratti akoonnananii haati buddeenaa garana ergaan garana wil gooteet waa akirratti haala mijeeffatteet ruuhii isaanii baafte. Itoophiyaa keessatti namni ruuhii namaa baasee ji'a shaniin booda buddeena mangistii aga ji'a shanii jahaan nyaata. Ji'a shaniin booda ji'a jahaan booda waggaa takkaan booda kara mana ofiititti deebi'aa jechuudha. Ka du'e bade ka hafe haguma muraasaan hidhama waastinnaadhaan hin bayaa jechuudha. Argitanii waan akkasitti biyya keenya keessa jira. Otoo wanti akkasii biyya keenya keessa jiraachuu baate har'a namni waliin ajjeesu. Namni gurguddaan umrii ofii oofillee dhalillee waa hunda argillee akka tokko garuu namni tokko akkuma sanillee ta'ee maaf du'a ruuhiin ilma namaa maaf baati? Wanti hundinuu otoo jiru. Lammaffaa mootu daa'imman kun warraan beekanii wanni beekan hin qaban. Daa'immanii nyaatanii garaa ofiitittoo hin quufne uffatanii taphatanii burraaqanii ofiitittoo hin quufne kuni waan kiyyaa kun waan kiyyaa miti isaa ofiitu addan baafanne akkanatti du'anii jechuudha. Haadha buddeenaa jechuun wallaahi laazim rabbiin haadha buddeenaa mana namaatitti seensiseetiin itti wajji naman jiraachiseen wantummaan onlaayinii kanarratti torbee kana guutuu waaqqifatanii iyyaa jiranii waa'ee kanarraayyee jechuudha. Haati buddeena maal akka qabdu summii isiirra ca'aa deemtu. Abbaan manaa isii fuudhee haala itti baafatu of arge malee ilmaan ofii sanii bakka buusee yaada ilmaan ofiitiif rakkoo ilmaan ofii hubateetii miti bara abbaan yeroo manatti galchu jechuudha. Jireenya mataa isaa qofa eegasuun manaa baate takka yoo baate takkama dhufaa jedhanii miti. Garuu takka yoo baate takkama dhufaa san gubbatti haadha ilmaanii yoo taate qeema ofii keessatti jibbee erga jibbee sababa ilmaan ofiitu jiraachisuu qaba. Inni amma ilmaan illee hin feene isillee hin feene akka ofiitti inni gizee akkas godhu san jechuudha. Ilmaan akkuma kamiitu inuma jiraatanii guddatanii of dandayanii achi booda humna baasanii achi booda jireenya mataa ofiituun fooyyeffataniidha. Yaada isaati sun garuu akka inni yaade mootu haati buddeena sun hin yaaddu. Haati buddeena sun maal yaadde? Lafarraa fixxeetee ilmaan ofii irratti guddifatu yaaddi. Harka isiidha ajjeese mooche. Dhalteen argine natti fakkaate Allahu alamii. Namni ilmoo dhalee argee ilmoo ofii san keessatti daawwata bara. Yeroon ruuhii nama tokko baasuu hedu dhufee ilmoon isiisu ija dura dhaabbatu waan dhalte natti fakkaatu Allahu alamii. Dhaltes dhaluu baatullee Itoophiyaa keessatti nama ajjeesuun qallaalima ta'ee jira. Haati buddeenaa mootu dhaltullee ilmoo ofii san ija keessatti hin laaltu keessatti hin dhufuuf yeroo sanitti. Kanaafiyyuu buleeyyan tiyya
rabbiin daa'imman tanallee dhiiga isaanii haa baasu dhiiga isaanii